irra aaruu dandeenya. Diina hidhatee ijjannoo fi dhibba nuuf filmaati furmaata. Addanni jedhe nulla dhibba wanni kun waan nu balleessaati jennee ifi amansiifne dhibba akkaataa ofirraa qabannu irratti irraa qopheessu. Dhibba jechuu isaanii maal duunee arganna jechuudha. Wanni du'aan duuba jiraan jirtu. Ka ifirraa qabatullee du'ee argama waan kiyyan tuccisiisu. Anallee fi du'aaf jireenya wanni narratti fuulicha adeeman kuni yoo cadhisee ilaaleelle anuma jeetti. Kanaafuu ofirraa qabaa ifi dandamuudhaafuu dhibba nullee if kennuu nu barbaachisa. Ofirraa qabachuudhaaf. Kanaafuu waa akkanaa kanarratti dhibba diina kenna beenne hayye shantama jedhan kaanuma filannoo tummaa fiddeedhaan kan lafuma kenne diina ijjannoo fi qurxii waan beekaa asii achi jedhan qanne takka waan lafa keeyateeru dhibba nutti hima jira nulla dhibba dura dhaabannee waan kana ofirraa cabsuu nu barbaachisa. Wanni rakkoo asii achi dhuftuu fi eenyu rakkoo tana fidee dhufeedha. Eenyu rakkoo ofirraa qolatuu waan biraadha. Abbaa rakkoo dhalchetti itti gaafata. Namni biyya san bitaa jiruuf namni biyya san cassee mootummaa addunyaa jirtu hunda dhagayu jedhee gurra abbaa fedhe kennu kiyya ijjannoodha jedhee dhibba kaayoo isarratti hundaa'ee gatii xumuraa kaffala balleessee bada. Ka jedhe sani isaa fi dhaabbolee waan kanaaf jala hirmaatanii waan kanaaf humna ta'anii hin jiran. Bilxiginnaa callaa miti maqaa garaagaraatiin addee dhaabatanii wanni bilxiginnaa kan utubaa jira kaayoo bilxiginnaa kan utubaa jira kan garaagaraan jirti. Gaafa rakkoon dhalattee jette seerri addunyaa yoo seerri Itoophiyaan jirrellee taate seerri addunyaa rakkoo dhalatte tana akkatti ilaaluu qaba. Eenyuun raawwatante eentu utubee qabee deeggaree kan jedhu seera addunyaatti ilaala. Seera Itoophiyaatiin nuti jedhee akka kanatti ashee gabaasuu barbaada. Baay'ee ulfaadoo adishaame. Dooktar sila filannooni anattu dhaqee korojoo keessa buufata. Filannoollee sila akka filannootti Sidagaan jiru ani ashe. Firizi taateetti ni kasa. Deebite kittuutu jira. Yaa interruptii godhaa jira. Filannoo silaasitti dhaqee filata abbaa filatu dhaqee korojoo keessa buufata. Garuu maan godhane filannoo kana nutti isiniif filaa kaardii fuutaan nutti kennaa jettee kaabinee wanta qabdee. Jalqabumaa filannoon kun filannoo muti. Filannoo ture. Filannoon kun akkaataa isaa itti hiratu barbaadame garee tokkotti bakka lamatti taa'ee gimboo sabaattii fi biltsiginnaa. Biltsiginnaa jechuun gimboo sabaatti jechuudha. Garuma kanatti bakka lama ta'ee filannoo geggeessaa jira. Mee akkamiin laalta kaardii nu kennaa kan akkamiin laalta kaardii nutti kennaa nutti isinii filaa filannoon xumuramee rafaa jedhama akkamiin laalta? Galato baashe miidhaanillee bitaanillee hundumaan kooman jenne tu ama filannoo yoo jenneen inni filannoo jechuutti laakkisi karuma feete gumaanuu nuti filatanne jechuun waa oolaati nuti jaallatanis namni achi keessa jiru jaallates jibbees guruppiin nugusa mooyuu barbaaddu tuni gaafa guyyaan sun darritee nuti filatanne jechuu isaanii predetermined no yeta kuwani hal attamiin nuti filatanne jedhanii yoo jette
korojoo achi dhatte moo dhaquu dhabatte moo Addis Ababatti mana qulfii akka tansaa qabaatu keessa ta'anii achumaa fi maatamatti dhawanii maqaa namaallee nama damooza kennanuuf liistii nama kilirra damooza fudhatu harkaa waan argachuu waan danda'anuuf maqaatti tsaafanii nuti filatanne jedhuu danda'u. Sanillaa doongoonee filatannee irra namni namni mircaa boordiin biltsiginnaa yookaan izemaa namni mircaa irra adeemsifatu yookiin izemaa yookiin biltsiginnaa namni fiddibeetii yookiin biltsiginnaa yookiin izemaa wanni jiraakuma harka isaanii jari poolisii yookiin izemaa yookiin biltsiginnaa raayyaa ittisa biyyaa yookiin mootummaa paartii isaa warra san protectii godhuuf hojjeta malee uummata Itoophiyaatiin hojjetu. Kana amma filannoon tun sirriimoti jechuun waa isaayyuu haasa'uu malee nami amma wanni amma haasa'uu malee gaafa filatanne jedhaniin duuba maan dalaguu wanni jedhanutti akka malee barbaachisa. Tokkoffaa Oromiyaa diiguu fi akkasii utaala wanni guddoo amma wanni mootummaa Itoophiyaa asirraaqichi kun koloneelichi kun wanni inni utaaluuf wanni biraan nugusa kanallee qabulee oolu silaafuu nugusallee ta'e guddaan duri ka waa qabdati na fide jedhe kuulle guddoo ture malee numa badee nama ummatuma Itoophiyaatti bahee ari'ee ka cinaa itti seenicha wadhaanu ka humnaan ka kilaashinkoofiif boombiin diroonsi nugusa fi godhuu barbaadu kun jaallates jibbee innaa kaachi ari'amu waa oolaatii muti. Garuu haga guyyaa ari'anuutti hindu amala waan tokko hojjechuun kiyya oolu jedhee innillee morkatee jira. Haga akka turee ammaa akka hojjetee eessa akka irraa ari'anu callaatti guyyaa hin beekanne malee waan hantuu inni dalagiisaa deemu keessaa takkattiin amma ummati Itoophiyaan ufilate jedhee dikileerii godha sun badii guddoo hantu taakka jedhe. Achiin ganama immoo konstituushinii Itoophiyaa diinne jedhaa badiirra badii dabaliifisanillee. Achiin ganama kilili waan jedhan kana diinne imperial systemii nugusooti inni kabajaan hawultii Jappaanii hojjechiisuuf ijaaraa turte ta'an sandeeysee ijaaraa diizaayiniin isaan gumaa irra walii galan mee warra amma mirchaa keessa jira jedhu san maqaa isaanii san lakkisii mee waa isaan fedhan callaa yoo laalte exactly interesting jara kana gumaa tokkatti nami isaan bakka bu'anis saba tokkocha calla fedhintaan siyaasaa isaanii imperial systemii san barbaadanii impererooti duraatuun kiflaagirii 14 qabdii ta'ammaatuni sobatti daddabaltee kiflaagirii 50 kiflaagirii 10 15 20 godhuu dandeenyetti yookaan immoo dabuub misraaq miraabe maakalaa Itoophiyaa fa'aa jirti wama akkasii dheebutti isa jirti. Harki caalaan kolonelicha kanarraa ka hafee warra yeroo impereroota san baratee mataan isaanii lachumarra hidhamee jira. Jijjiirama addunyaarra jiru kanallee waa hubataniiran hin fakkaatanu. Sharikaa isaanii Isaayyaas Afwerqiiti. Namni Isaayyaas Afwerqi banee Itoophiyaa as galchee tokko Abiy Ahmedii lammaffaa Biraanuu Naggaatiif paartii isaati. Ammas namni mirchaa Itoophiyaa ka kijibaa ka addunyaan nami addunyaarra deemu hundumtuu sirrii moti jedhu. Sirrii jedhee deemsisuu yaalu jara hubannoo jara kana paartii kana lamaanirra hundaa'ee paartiin kun paartii takkatti yaada tokkocha warri achiin galallee jira wanni maqaa biraa qaqqabaasulleen wanni isiin barbaaddu Itoophiyaa takkatti jedhamtan impeereroota durii ijaarte sanii amma immoo nuguma marsanii qawwee nuti mataa qabanii nu cadhi jennee isaa Itoophiyaa durii taa'ama deebi'anii nu ijaaran. Pilaanii isaa haga nuti irraa ariinu haga nuti biyya teenyarraa ari'an nutti wanni isaan godha wanni haaree hin jirtu wama san. Kun barbaatee dura dhaabata kilaashii qabatee kun bosona keenya keessa dhaabatuu yaalaa kun karaa keenya gubbaa dhaabachuu yaalaa kun qabeenya keenya saamuu yaalaa kun immoo itti qayyarra jedhee achi waan biraa hojjetuu yaalaa
kanuma wanni isaa hojjechuu barbaadan nuti wanni godhuu qabnu nu saamamuu hin qabnu qawwee mataan nu qabanii waan hin barbaanne biyya teenyarra filannoo nuti keessa hin jirre irratti impeeroroota biyya biraatii dhuftee nu bira filatantee nu bulchitu ku akka malee salphaa addunyaan tunguma understandii gootii gaa'uu Guruppiin maafiyaa amarat kiiloo wal tatachaatee Itoophiyaa guddoo jaarra jettu waa akkasii hin beektullee yookaan immoo biyya jechuun maa akka ta'etillee hin beektu harka dhoottii paarkiirra yaatii biyyi nagaa jettii hin kollitii hin gammaddii garuu muuxannoo nuti qabnurraa waan nu biyya sanii waan nu beeknurraa kaanee akka isaa achi ari'aman dhibba keessaa dhibba shakkiin qabnu guyyaa ari'an callaa guyyaa san siin jedhuu hin dandeenyu garuu akka isaa irraa ari'aman womaa shakkiin qabnu. Waan isaan dalaguu deema waan hangafa gaafattirra waan xiqqoo tokkoon itti dabaluu barbaadu filannoo tanaan duuba maanti dhufa nagaa dhufa lola dhufa waan jedhu yaada akkasiitii fi tuni akka malee salpha rokkeetti saayinsii mootii tuni nan gumuu hubachuu ni qabu filannoon ummata Oromoo keessa hin jirre Oromiyaan keessa hin jirre filannoo ummata Tigree keessa hin jirre filannoo Sumaaleen keessa hin jirre filannoo Beenishaangul keessa hin jirre filannoon yoo ummatoota Oromoo dabaladhu warra masii waame kana dabaladhu yoo gara baay'ina ummata Itoophiyaatti deebistee dhibba keessa harka 60 haga 70 hin ta'a jechuudha. Haga miliyoonii persentii illee gara sin ta'a miliyoonii illee baay'ee ummata Itoophiyaa keessa jiru definitely gimmaashara darbee tuusardii ta'uun isaanaaf. Filannoon ummatoota kanan dabalatiin maan fiddi jettee callaa laaluu barbaachisaadha. Wanni asirraa dhufaa nu ummata Oromoo callaa kadoon ta'in diktaateroota warra arat kiiloota amma qawwee eegan san lakkisi sanirraa warra hafe isaanillee dabaladhu. Qawwa tanaa ufeegaa paartii naannoo Finfinnee jirtu sanarra fa'aa achi aga murtaa'e bashannannee achiin dura baqanna jechuuf yoo tana godhan teete malee wanni isaan lafarra gadi buusan hin jirtu jiraachuu hin dandeettu hin jirtus nagee wanni kun fiddus hin jirtu gaafa Abiy Ahmed Prime Ministerii kana itti kennanii wayyaanee akka tasaatti kennitu biyyi hagana caalaa nagee turte namni mootummaa a'uu aga kana hin jiru ture waggaa sadi keessaa amma namni mootummaa a'uu Finfinnee qarqarallee hin jira addeet atinni deemtu kuma jira. Maqaa isaallee baay'ateera quxurii isaallee baay'ateera humni isaallee baay'atee jira. Kana callaarraa kaatee filannoon tu maan fiddi wanni jedhaa baay'ee salpha. Itoophiyaa akka amma deemtu kanatti wanni siin teetu waan akka malee nama shakkisiisaatii mootii hin diiganti akka isiin itti diigantu immoo akka Yugooslaaviyaa diiganti. Yugooslaaviyaa nani diige Sarbiyaa akka kunoo nafxanyootaa kana nu malee Yugooslaaviyaa yookaan sanyii Yugooslaaviyaa keessa jiraattu keessa nu biyya saniif qorsaa jettee dadhabanii dhumarratti biyyi sun diigantee biyya jaamu meeqa ta'e. Itoophiyaan biyya ta'uusii Waaqayyo haa beekuuti san piroosisiisaatiin dhagginaa garuu akka Itoophiyaan diigantu wanni haalli amma lafarra jiru hundumtuu akka Itoophiyaan diiganturraa wanni deebisaa hin jirtu. Gaafa siin diigaminii akkuma kana itti fuftullee rakkoon biyya sanii karaa amma deeman kanaanii hiikantu yoo biyyi diigante garuu warra amma jiru maafiyaa amma jiru kun yoo duraa goree achiin duuba deebitee reunited ta'uu dandeetti ta'a garuu san waa amma tilmaamamee danda'u moti haala amma jiru akkasiin diigantu wanni dhooggaa hin jirtu. Maaniifi akkas nama sarbisee akkas nama ajjeestee qawwee mataan nama qabdee waraqata naan filaa jettee itti qooddee filtan malee jettee nama filamu immoo
short list keeti baafattee ergattee wanna akkasiin jirtu imperial system akkuma nugusa ta'uu hawaa jedhe san nugusa ta'eera jedhee hoggaa sadii bitee jira lolallee deessisee jira addee hatte sanallee wama san cacarraaqee adu aga ari'aanulla achi ture wayya turteef amma immoo filannoo deemsisa jechuun tun haala amma jiru waliin hin deemtu qabataman qaddu fudhataman qaddu ummata Itoophiyaa keessatti ummata akkasii geograf fudhataman qaddu addunyaa irratti Ameerikaan diddee jirti gamtaa Awurooppaa dideera gamtaa Afrikaa dideera maabarri Islaamaa ka wanni kullee Itoophiyaa didee jira nani beekama addunyaa kuma jireera dhaabbi mirga namaatiin mormu Amnesty International dabalattu hundumtuu mootummaa Itoophiyaa sirrii moti jedhee jira. Kanaaf wanni kufaatirra isaan deebisaan jirtu gabaabumatti isa itti dabaluu barbaada dhiifama hin dheeresse. It's okay. Ayyu ulfaadhu wayyam doctor. Adisha filannoo paartileen Oromoo keessa hin jirre filannoo paartileen sabaaf sablammii biyya sanii bakka bu'u. Filannoon dhaaba kamuu hin jirre filannoo jedhanii sobanii geggeessuu barbaadanii itti baay'insa filannoo kana maal ta'uu malala. Maaliifi ibsa waraana bilisummaa Oromoos kenneen jira. Waan baay'ee jira yoo argitanii jiraatan. Uummannis Oromoo fedhii ni muti kaardii kanas garii dirqisiisanii garii yoo ni itti dhagane abbaa manaa kelle shan fuudhi anallee fi atilee shan fudhadhu ati nama tokko sila kaardii tokko nama filannoo dhugaa keessatti warra filannoo Ameerikaa kana file keessa an fileera. Amma qaaqii yamali jaartii xiyyaala bakka hin bu'u ijoollee xiyyaala bakka hin bu'u of bakka bu'ee dhaqee file. Abbaa filadhu ana beeka jaartii xiyyaala abbaa filattu sin beeka. Fil jedhan kan. Deebisee ammallee itti baay'eessi isaa maal ta'uu mala interraapti na godhaa jira maal akka ta'e hin beeknu mee waa'ee filannoo kanaa itti baay'eessi isaa naa hojjedha nagamu. nagama. Na gidduu ciccitti garuu warra guutuu dhageenne jechuu hagumarraa dhagee yoo irraa wal dubbadhe jedhee filmaata biyya sanii keessatti biyya san keessatti sablammooti garaagaraa nutiin jirra jennee dubbanna malee warrooti impaayiritti isa ijaarratanii akka nu jirruutti quba nu qaban hin jirtan jedhichaa fi mallattoo argama jirtu sagaleen keessan jireenyi keessan yoo taate waan impaayiritti isinirraa eegdu san yoo guuttame malee ati sablammoota 84 jiraachuu keetii beekantii siin kenninu sitti anin jira jedha jira malee isinitti hin jirra jedha jirtan biyya san keessan malee nuti beekantii isinii kennine beekantii nu isinii kennine yoo biyya takkatti Itoophiyaa waan jedhamsa fudhattane afaan tokkocha fudhattane aadaa takkatti fudhattane impaayiritti sun bifasanii ijaarante beekantii isinii kenninu jedhanii afaan iyya dubbii dhabamee hojiin nutti jira. Ammayyee wanni tokkocha kophaa deema. Filmaata kana filmaati kun ta'u dirqama. Wanni isa dhaabachiisaa wanni isa dhoobbaa hin jiru. Ummata Itoophiyaa ka garaagaraa 84 yookiin 86 ta'an suni wamaa asirratti humna hin qaban. Ka amma nu isiniin jenne sana callaa fudhattan. Ana isinii beekaa. Waa adda eegalamee miti. Ana isinii beekaan, ana isinii dubbatan afaan keessanii waaqa biraadhetti dhagamu nama biraadhetti dhagamu.
waaqillee yoo afaan keessaniin kadhatte afaan kenna malee isin dhaga'u. Namni lammoo afaan keessanii yoo dubbattane dirqama waan isin barbaadassa isinii guutuu hin danda'amu. Kanaafuu afaan waaqni dhaga'u kana afaan namni dhaga'u kana nutti isinii dubbata. Isin ka dubbachuu dandeettan karaa itiitti qaddan yoo afaan kanaaf aadaa kana keessa seetan jedha jiran gochaa isaaniiti. Gochaa isaanii kana dhaggine dhagga dhabaanne sunnurra jirti jechuudha. Waan lafarra jira. Ilmi namaa waa haasa'anii nuti ka jira. Waa hujee jira. Waan nurraa hujaa jiran dhagarra. Nuti waan jiraachuudhaaf waan godhuu malle godha jirra waan jedhuuf gaafachuudha waan biraatii miti. Anas sii beeka. Anas sii dubbata. Anamma yeroo takka Dr. Awwal Alooka biyya Ingilizii jiraatu fakkii takka irratti fakkiin jedhetti yeroo hunda mataa keessa na deddeema. Waan ammayyee gaafatte kana waliin yoo wanni jedhe. Namni tokko dhibamee doktora isaa bira dhaqee doktoricha waan dhibee isaa himatichaaf yoo fuula isaa dura ta'u lakki ati hin beektu dhibee ka anas si dubbata anas si hima jedhee nama inni hin beekne fayyaalessi dhufee isaa dubbatu jechuudha. Na haga wal kuuta akkana mitanna waraanaa waa akkana kanatti narra dhagame jedhee ati dhibee illee himachuu hin dandeettu anas si hima. Odoo jiraachuu kee amanane biyya san keessatti rakkoon te maal jedhanii si gaafachuu malan. Rakkoo teetu namni si himu warra biyya isa ijaarame. Kasirraa fuudhan kasii himu ati akkuma meeshaa jechuudha bakka meesha bakka waan siin jedhame sitta guutu akkana godha ati sarbiisii tajaajila kennu callaadha malee akka waan takka nama waraawwachiisu ati nama mataa keetti dhibee akka dhiban himachuudha raayitiin qabdu bara siin jedhee bara dhibee si dhibde. Gadaan na cimeena mata nama waafata jedhee chaapii moti naasa eegat anas hima jedhee nama ati hin beekne dhufe kasitti haasa'ee hin beekne dhufe anas hima ati hin caaqqisiisin jedhe. Si matas si waafata jira. Inni ammoo maal siin jedhame hidhaan na cichaa jira jedhee si hima jechuudha. Doktoricha. Waa anas si beekaan ati hin jirtu. Biyya san keessa namni sagalee yookaan beekta hafuura siin ta'e jedhee kasii dhihaatuun ka waaqalle sii dubbisuu danda'u raayitii qaba. Ati waaqa kadhachuudha waaqa fi nagaan oolchin kadhachuu karaan qabdu afaan keenya kana afaan saba sanii nama santi sii kadhata. Isa sii kadhatuu fi isa si abaaruun dhageettu jecha san waa inni jedhu. Buruuraan buruuraan samman. Kanaaf waan hin beekne galu. An amma kooteeshinii garaagaraa afaan Ingiliffaatiin ta'e, afaan Oromootiin ta'e, afaan Arabaatiin ta'e wanta barreessatta. Waa akka suuraa ilaalan takka jira beekta. Jecha san wanni ta'e ati understanding gootu dandeettee afaan dubbittuu jiru. Garuu kooteeshinii barreeffattee mara keessa kaa'attee. Wanni sun maal si wanni kun jette yookiin amantaa siin jedhe. Yookiin waa akkanaa kana siin jedhe. Ati waan hin beekne baattee badeetta. Waan beeku baatee deema. Mana keessatti waan dubbisuu dandeenye baqqabba. Waa hiikaa waa sanii beekne baqqabba. Ifin ta'e jechuu bara. Nama moti bare ka meeshaa si godhaa jiru sitti meeshaa fi godhaa jira. Ati waa si ibsine tokko gara biraati moti maaf mana keetiif mana hiriiba kee keessa maxxansitu. Wanni suni kana jedhanii waa
waan mana namaatti dhagaarte yookaan kara godhi siin jedhane isin wal bu'aa ana laalaa jette yoo si dirqisiisanii jiraatanillee fuutee lafan kenne baattee fuutee mana kee keessatti baattee achi deemtan. Kana jechuun hore ati wanni sun sinteene beeka baattee jee maal jette waan hin beekne. Kanaafi empayeritti san keessatti amma yookiin itti dhufuuf deemuu dandeenya. Oromoo taatee bari rikooganaayizdii sin godhanuu bari warri empayeritti isa ijaarrate. Walaayittaa taatee bari walaayittaa beekumtii sin kennanuu. Sidaama taatee bari beekamtii sin kennanuu bari. Guraagee taatee bari sin kennanuu bari. Ati beekamtii argatichaa fi waan hin beekne takka waan hin dhageenye takka. Nama bakka sii bu'isa empayeritiin bakka sii bu'isa karaa waaqaan deemu. Nama santi sii dubbata nama hagana jaataa ilaali. Waaqaan nama santi sii dubbata nama waaqaaf siin jedhe nafsi abbaatedha. Ani amma waa akkanaa kana fan beekaa hubachuu hin danda'u. Me amma waan takka callaa si jedha amma yoo wal waan kanallee walitti dhufuu dhaabatte at least yoo waan biraa ta'uu baatte waan biyya sanii ibsiti waan empayeritti sanii ibsiti. Isi empayeritiin tu sobaati. Cubburraa ijaarante jenna yeroo hundi humnaa ijaarante jedhaa jira. Me waan biraatii qoti nama du'e tokko aslan qaashedhanii birrii kaffalanii seenaa nama beeknee nama ta'ee laphee dhaanee nama moochisu jiru soba. What is going on with the alaala waan kana dhiiroo? Me soba gara moo birrii bitanii jedhee laphee dhaanu. Biizinasii. Ilaalee addeen waanti seenaa ati hin qabne nama si moochisu soba. Imimmaa hin jiddi beekadhu nama sana. Gidimii baasee wani gaafa ati duutelle soba keessa si jiraachisanii gaafa ati duutelle soba si geessa jechuudha. Aslan qaashedhanii nama ati yoo garaan si danda'e si boo yoo sanin ta'e geessa gaafa inni jiru gargaara. Hin dhaga'uu bara nama sun. Siistemni biyya sanii maal garuu aslan qaashedhanii beektan waan guddoo takka baajeti kaffalamee fi mana dhugaatii kanarra deemanii maasaqoo wayii qabatanii azmaan waan jedhamu tokko jirti. Amma waa ati bira soba sitta tuulan eegaluu fi akkana goota akkana maali jedhee si farsa ati birriifu nama sobaas waa ati hin qabne maa erege qaayitilee ati hin qabne sii kenne sani horii badhaattalaa biyya dhugaarra ijaara jirta moree ati biyyaa moti ifi mataa kee ofi. Dhugaarraa itti ijaaree jirtama osoo warraa itti ijaarta nama taayitilee yookaan sadarkaa waa ati hin qabne takka sii kenne si tuule abboon hadhaa deemoti jettee yennaa birrii kennitu waa ati hin qabneen ati mee akkami if ijaaraa jirta jechuudha biyya dhiisii. So uumaan biyya sanii takka laala aslan qaashedhanii siistema biyya saniiti. Ana ajaa'ibni ta'ee dhaabadhee yoo ilaalu waan kana. Asmaanii jedhanii manarra deemanii birrii keessa akkasii booratu ati daadhii dhugaa jirtaa yookiin waan dhugaa jirtaa mirqaanteertaaf hin beektu inni si tuula soba bitatta jechuudha birrii ta'eetu nu garagalte miti ayyaa sobarra itti ijaarte jechuudha. Siistema kana jedha. Kanaaf ana bakka sii bu'a. Kaardii lamatti kennadha. Ana dhaqee keessa sii buusa. Ana waaqallee sii dubbata. Ana doktorallee sii dubbata. Seera jedhamu. Kana keessa jirra jechuudha. Hagana biyya san keessatti sobi buutee irraan jigee addunyaa duuchi amma dubbetta baqattummaan empayerisan keessa addunyaa kanaan keessa baqatee Itoophiyaa refuujii Itoophiyaatti jedhani amma soba Itoophiyaatti addunyaa kanaa dhangala'ee jigaa jira jechuudha. Akkamiin nama soba yoo jettaati Itoophiyaa dhaqee koorsii fudhachuu. Akkamiin sob ila akkamiin jabaatta
إلى جبات وان جرة كهنجر تجتا وان جرا هنجر تجتا هكذا وني جت والوا كرجع عليه في الموت في الماء كان نرافوراني أنا بكتبواني ما نجرمو إذا كان نيرا إسان إمباريكتيس سنة جب جالبو هتبامنا يقال هنجرات فنا نجامو هتبامسينا يمكن جيران أبامسينا جيران إبادة فتنو سبارباتيس مجادا وافي جاماتو كوشوف 50 jadi cakanani wara ibbasin absal isan ibbarajira atiyo shantamara taate isan absal nitte shantamane jalo anta bitu ibba yo finni atille israt alun dalde kara wana ma fil ma tajadam kun wana amma rakum achi gad itte manti te akana wana te ani fatillan tilqama dubbanna male tonqai mo wante agaru adungan wante ama tilmama to dubbata jira exact garu mata dubba wasani akala wan kana tajette na fakawun dande wante chade makarumbi tanarrat ammo beeku challa mo jiwa beette mango no sibar baachisa irra qobbawu sibar baachis irra yoda ati beeku wambrat damma wambrat irra dammatte jenna wonna wasani biddu yawon wasi jiraachisan taane ati leera it qoppeessu haasawdu waamoti beeka haasawu yo taate beeka olola ofte fechu haasa kenna kanarratti ammo haasa kenna kun yo wa hujjatin إسامي ماشينا تاجد حاسب ما حاسب نبالتا يدكات وان قدنو تدي مجرا كنا وفرنا أبتشو رافي هذا حاسب نكنا رأول شالش فتشو ما يسا إنفامنا جدي في تكاشن نافي أيه فاد ويامي ما دكتوري يو مega fit anu chena nis woma filannoo kana ibsa partileen mormituu yilqaal geetnetiin hogganamu ibsa baasaniiru gaafa kaafaawwan baasu gaafa addi bilisummaa oromoo baasu ibsichi gaafuma amma kaafaawwatii fi adda bilisummaa oromoo fudhatanii gaaffisan gaafatan abin dabalatanii garee abin garee yilqaal garee naat paartii abbaas paartiin hin jiru maanii fi ilmaan gaangee jechuun beektu abbaan beektu innaat paartiin dhufa gaangee abbaa fi hin beektu maanii fi harreen gabaabaa isa motisoo taate nuti abbaa himanna abbaa qabnaa warra abbaa hin qabnetti akkas filannoo kana geessisaa jira mee isa sana akkamiin laaltan dooktar mee galatoom filannoon amma fakkeenyaaf dhuguma filannoon biyya san keessaa diimokiraasiin biyya san keessa kan jirre beekamaadha. Afrikaa keessa diimokiraasii akka hin jirre nama gumaan beeka. Midilistii keessa diimokiraasii akka hin jirre ni beekama. Garuu haga murtaa'e tokko addunyaa waliigaltee diktaatorshipii masaniyyuu minimum requirement dictatorship guutte addunyaa waliin jiraachuun dirqama akkasii jiraata warra diktaatoroota Afrikaa keessaa hundumtuu namni diimokiraatii ta'e takkayyuu hin jirtu biyya Afrikaa keessa garuu ammoo minimum requirement guutanii jiraatu addunyaa waliin akka Itoophiyaa kana sankshinii karaa kanaan Ameerikaarraa Awurooppaa Yuuniyoonirraa Afrikaan namni gumaan nama hifachuu even diktaatoroota Afrikaa ama Afrikaa Yuuniyeenii keessa namni diimokiraatii ta'e hin jiru gumi isaanii diktaatoroota isaalleen dhadhee qorannaa isinillee gaafanne na hin qorattan nu bira dhuftan malee jedhee didaa jira mootummaan Itoophiyaa maal dhaggisiisa kuni warri itti filannoon hirmaate suni istiraatejii adda addaa qabanii filannoo amma mootummaa Itoophiyaa amma beensisuu yaalu tana minimum requirement maammoo allam waa
minimum requirement jechuun warri diktaatoroota kanaan dura filannoo deemsifne jedhaa turan filantaa kanaan duraas kijibuma turtee harki caalu persentiin murtaa'e namni dhugaa dhaqee voottii godhuu danda'a harka caalu korojoo hatanii asii achi mimmilisanii filanne jedhaa turanii. Garuu nami filannoo dhaqiisatti lakkittee namni filee deemee korojoo hattee deemu nuu waan takka. Maaliif namni dhaqee filate suni eebba filadheera jedhee biraa deema. Ati galgala yookaan achi kaatee korojoo hattee yoo waan biraa jijjiirtee suni diimoo hannatti dabalattee haga murtaa'e tokko namni filame dhugaa namni addee filannoo dhaqe dhugaa namni filatame ka biraati garuu haga murtaa'e dhugaa fakkaatti namni beeku warra hatee fi warra file callaa beeka warri file nama biraa file namni maratame ka biraati akka kijiba ta'e hin beeka warri hate immoo akka hatee fide waan beekuu fi kijiba ta'uu beeka namni biraa immoo kijiba mu dhugaa laati jedhee shakkiirra achumarra dhumatti jechuudha. Amma garuu ilkaalfa amma bayuuni tokkoffaa ilkaalfa maaliif dhaabata waan jedhan sagantaa isaanii keessa seennee amma odeessuun barbaachisaa natti fakkaatu garuu walumaa galatti namni bilchiginnaa achi lakkitte waan wayii oraanaazer yookiin isaan nama isaaniin akka gaarii dorgomuu hin dandeenye yookaan immoo nama yaada itti walii galan. Yaada diktaatoroota Itoophiyaan impaayere warra yaada san qabu Itoophiyaa guddoo durii Itoophiyaa guddoo durii hanami jala cuk hin jenne afaan sabaaf sablammootaa 8 jala muramee baduu qaba afaan qonqoo namaa qonqoo keessa nama midhaagu kalaaf afaan baalabbaattootaa ka jedhan qaama Itoophiyaan uumaa ka dubbatti jedhan kun akka baadhatu godhaa impaayeri sun godhaa ture Itoophiyaan guddoo Itoophiyaa san turte Itoophiyaa santi inna yaada jedhu walirraa yaada santi walii gala warra machi jiru kun hundumtu nugusi xiqqaan kunleen adoo jibbuu yaada santi waa isaanii walii galuu fi yaada kana haganni fudhatutti warri yaada kana fudhatu guma inna kan nugusaa yoo achi ta'ee rakkoo guddoo nattan fiddu jedhee waan yaaduu fi warra yaada akkasii qabu warra dhugumaan diimokiraasiif dhaabate dhugumaan namni diimokiraasii dhaabate Itoophiyaa yoo dhaqee attam godhu qadda'ee jedhanii si gaafatanii sabaaf sablammooti mirga isaanii irratti gargaaramuu qabdi mirga qabaachuu qabdi namni hin jenne afaan tokkochaa afaan kana callaan gargaaramuu ta'u hojiif nutti an tolu karaa biraatiin xinfanyaa jiru. Isaan garuu sinfanyaa moti garuu wanni isaan deensisa eenyu akka deensisa yaada eenyu akka ta'e eenyu akka dhaabe warri deensisu eenyu akka ta'e nuti beekna namni Itoophiyaa akkasii gurgunduu beeka wal sobuu hin dandeenya garuu adda imeela diimokiraasiin akka yizeemaa kana fa'a. Maaliif akka ni dhaabate garuu ifaa hin beekna eenyu akka eessa akka dhufe maa akka ta'e hin beekna nu guminu. Ado siyaasa dhugaa jiraate eessaa dhutte ati eenyu jechuun nama barbaada garuu biyyi sun maalummaarra ijaaramtee gosarra ijaaramtee gosa tokko humnaan jaare warri humnaan jaare sun amma jalaa miliqee sistemiitti barbaadiisaa wadhaan garuu amma yeroo amma sobaa akkas fidan hin jirtu warri sun amma mormuun waa ajaa'ibaatii mootii at least shakkiin filannoon tun sirrii moti jechuun isaaniiyyuu waan gaarii tokko jedhee fudhadhaan garuu walumaa galatti warri achi keessa jiran sun warra Itoophiyaa guddoo sabaaf sablammoota afaan sabaaf sablammootaa keessa badu ka afaan naaxanyootaa haga olii gadiitti dubbatamu ka aadaan naaxanyootaa guddattu aadaan sabaaf sablammootaa keessa baddu haa biyya teetaa doqaddu warri biyya qabu biyya keenyallee akka biyya isaanii godhuuf carraaqu warra yaada akkasii fudhatuutti wal tadacha'ee amma filannoon nu deensisa. Kun salphaa ammallee ta'uu dhabaatu ilmaa itti guddinna malee lafa teennaa akka namarraa nurraan fudhanne shakkiin qabna.
galata obbo lama ta'e nurraa fudhatanu abdanna. Afaan keenya nurraa fudhatan biyya keenya nurraa fudhatan maanummaa keenya nurraa fudhatanu. Garuu wal buusi wal garagalchiin numa jirti dhumisii dhiyaateera. Waggaa sadiin dura irraariilee turre achi barbaadin nu fakkaattee cinaa itti seentee ammallee achi barbaadin nu maariinaa inshaallah. Inshakkinu. Assalamu alaikum jaralachuu kabiyya waraanaati nama galchuu abiyyiilleen dadhabu gara galchuu jedhan. Lakin inshakkinu. Kabiyya waraanaati nama galchuu abiyyiilleen dadhabu gara galchuu jedhe mammaak barreeffamu wayii. Dhugaa dubbanna nu waan namaan barbaannu waan kenna nutti sinii beeka jedhanii nurra dhufanii nurraa fudhatiisa yaalina waan keessa ifumaa guddifadha ifumaa leellifadha nu isin leellinnu jechaa jirra. Nu waan kenna leellifannaa biyya keenyarra waan kenna leellifannaa biyya keenya nutti bulfataa ummata keenya nutti dubbataa isi ummata keenyaan dubbatinaa biyya keenyarra abbaa biyya ta'uun fayyaalina afaan keenyarra afaan keessan jaarii sayyaalina dubbiin. Tole Dr. waan gaarii kaaste beekta jarri kun afaan keenya aadaa afaan 80 miti saba Tigraay jedhamu kana ni dhaabamsiina waggaa 100 jettee ambaasaadara warra adii tokko himtee kalee saaxilaa ture yoo dhageettanii jiraattane afaan dhabamsiisuu saba kana dhabamsiisuu filannoo waggaa 100 Tigraay lafa jedhamu saba jedhamu lafarraa dhabamsiisna. Istiraatejii akkasii baafatanii warra jaarraa kana keessa deemanuu jedhanii ulfaadhu emme adisha mee jarri kun ibsa paartii mormituun baatte obbo Yiliqaa injiinar Yiliqaal Geettineeti hoogganamu kun akkamiin laalte si ammiyuutiif godhi yoo mormuun barbaachisaa ta'e haga ammaa maaf turanii maaf filannoo kana keessa ta'anii waa kokollisisanii ilkaan lakkoowanii ta'etti dubbintuun jechuu barbaadame ulfaadhu wayyaa. Hayya shannaaf ulfaadhu wayyame ani waan dhaabutii shanan ibsa baasanii kana waa isaa jedhanii fi akkaataa isaan deemaa dhufan kana irra dubbachuu kiyyaan durayyee suuraa isaanii ka taa'an namni beekta suuraarraa beekta suuraarraa akka kitaabaa kana dubbifama jedhan. Suuraa isaanii kanarraa taa'ee haga kiyyatti waan dubbisichaa tattaafadhe. Wanta dubbisichaa tattaafadhe kana yoo taa'ee ilaale dhaaba shananiyyii hiriira galee taa'u kana ilaale yoo dhaabuma beekta suuraa isaanii ilaale suuraa isaanii kana dubbisuu tattaafadhe. Suuraa isaanii kana abirraa bal'atee mul'aati. Waan daraasirraa Dr. Baqaaluu Aqnaafuuti. Hibir Itoophiyaarraa Dr. Injineer Yiliqaal suuraa Deebbii Ma'aadii innaati paartiidha. Waan kana taa'ee laale. Dura suuruma kana daa'adhee achirraa ka'ee. Waan wanni jedhu laale. Amma warri kun eessa turan yoo jettee namooti biltsiginnaa waliin turan warri biltsiginnaa utubee biltsiginnaan kaayoo warra kanaa bakkaan gahaa warra ture kanaaf isaan ajjabanii isaaniif bullichaa yookaan utubaa ta'anii turan jechuudha. Waa isaanii hujataa tajaajila kennaa turte biltsiginnaan garaagarummaan qaban. Addee garaagarummaa qabanutti waan xiqqoo tokko fa jiraachuu fa dandeenya. Na fakkeenyaaf warroota amma dhaabota ABO innaati paartii baalaandaraas Hibrat Itoophiyaa ma'aad mana tokko keessaa ijoollee dhalattee baate jechuudha. Gurraaqee ka'isema sidhatu hoogganu kwalle keessaa baasanii radi qulqulluu bishaan qulqulluu kwaalitiinnetii isaa eegan kwaalitiinnetii Itoophiyaa dhaaba eegate jechuudha warri shanan ku'amu. Gurraaqicha keessaa baasanii radi Dr. Biraanuu Naggaa.
Odora to kunta keessa waliin jiran warri kun warra baarraa wachiisaa ture maaliif biltiginnaa waliin dhaabata yoo jette biltiginnaa waa isaan barbaadan waa utubaa impaayirtii sanii ta'u nyaata impaayirtii sanii biltiginnaan godhaafiitu nu ajjees jetteen dirree rabbayee ijjeessa jira dhan Haacaaluu Hundeessaa irraa kaase nu hidhii jedhanii hidhaa jira Jawar Mahammad irraa kaase kaga battee eenyutu ka amma dhihoo kana hidhamatu ka ABO hayye ideensa keessatti dhaabe kuni akka biyya sanitti ijaarrate lammii biyya kanaatti du'ee hidhamee akka malee tuqamee hindu patare diina biyya kanaatti dhaamaa jiraata warri kun wanni biltiginnaa waliin hojjechaa turan kaayoo isaanii tokko taateef dhaaba biltiginnaa tarkaanfii fudhatan kana waa isaanii hojjechaa jiraaf kanaafuu waliin tura. Karaa boolla keessaa baasi nu ijaari hawltuu nu godhi hafuuratti godhii jedhanii biyya Jaapaaniitti ergee hawltii akkaataa nugusoota biyya sanii waa inni godhaa ture horii hagan itti jisse taa ilaali biyya san garuu nama waan nyaatu lammi biyya sanii waan nyaatu dhabee bulaa jira yoo nulli akka lammi biyya saniitti of ilaalle burjaajaa kenna kaani hayye amma maaltu agare mass media biyya san keessa jirtu ka afaan nu dubbannu kana ala ka kaayoo dubbannu ala cufe waa eenyu hojjeta jira waan abin እናት ፓርቲ ዋኔ ባልደራስ ዋን ህብረት ማኒ ካራው ሳኒታን ጩፌት ማስ ሚዲያ አማማረ ሙዳ ከነብይ ተቆስላላቱ አካን ነብይ ተቆስላላ የነብይ ካቴ ወሮተ ንጉሰ ከነ ከደ ምንልክ ነው ካሴ አፉረት ነው ወደ ይደለ Deebbii sudanna hafuuraan godhuutti dadhabe yoo hafuuratti godhuu dadhabe hore barcumaan manilikii achi gadi dhiisii jedhanii ijjeessidhanii ijjeesse hidhi jedhanii hidhe hawultii ijaaredhanii ijaare maas miidiyaa cufi jedhanii cufe amma hafuuratti nuu godhii jedhanii haga kana hunda hore Oromoof waa saboota garaagaraa hunda balleessaa tureef waa isaan jedhan kaayoo isaanii raawwachaa tureef namni kun dhaabi biltiginnaa jedhamu kun dhaaba maqaa sablammii biraa dhawatu ka Oromoo dabaadhu balleessi cuf jedhane maqaa guddinaafa Daawud Ibsaafa badalagee qabsoo deette warra qawwee tuulee kaabee dhufelle hidhi jedhanii hidha balleessi jira dhaabu kun hin jiru kaayoo kaayoo eenyu kaayoo dhaabota shananii kana qulqullu bishaan maal jedhan lila bishaanii bakka qulqulluu warra ta'e qulqulluu Itoophiyaa haa dhugaati warri kuni galaba huura kanaafi jarri tuni haga tirfaamaa ta'an yoo gara biizineesaan jijjiiru haga yoo kaayoo deebitelle haga diina isaanii biltiginnaa ijjeetteefi haga hiiteefitti haga dhaaba faallaa isaanii jibbiideefitti wanni biltiginnaa wal mormanuuf takkaan hin jiru biltiginnaa jechuun isaan jechuudha maqaa godhatanii ijoollee abbaan tokko faatu tokko dhalatte maqaatti baatte jechuudha maqaa itti baatte ijoolleen alayyoo baatee jette waa argite waan baratte waan daddalatte fuute eessatti hin galte maatii kanatti hin galte
Dhaabi kun shani ta'uu malee mana tokko keessaa bahe, afaan tokko keessaa bahe, aadaa tokko keessaa bahe, nama biraa keessa hin jiru. Tokkocha biraanuu biraan naggaa maalii jedha ka qabatee asii achi fiigu san cinaa deebisa inni illee as keessa hin jiru taa'ila. Maan cinaa deebi'a inni illee achuma keessa jira. Jechuu as keessa hin jiru lakkoofsa. Garuu yaadi isaa achuma jira jechuu keenya. Awwaalchananii kana inni illee haga fedhilla walii jiraatu dingilchaan beektaa yennaa raachu beektaa dingilchaan yeroo keessa waaqanii dingilcha eegee duuba nama keessaa bu'e isa jechuu barbaadeef. Ammoo qulqulluu bishaan beektaa lii warra kana jechuudha. Kaawwanni haacaaluu ijjeefame kaayoo ijjeefamee kuujee amma waan kana jawwaan hin ijjeesedhanii waaqni wanni godhe hiiqaadhaan duuneen jiru. Wanna waan kana waan kaayoo garaagarummaan qaban gosummaan garaagarummaan qaban afaaniin garaagarummaan qaban akka isaan waan takkatti hujan fakkii takkasii kaasa. Amma dhiyoo kana aabini maan jedhe Finfinnee ani dorgommii keessan galuu jedhe. Maaliif jennaani lakki baaldaraas filamuuti baaldaraasi sagalee taafii jedhe. The same thing look. Waan kana fadhabbuu dadhabdutti gataa ilaala. Ilaalee kukkaayoo garaagarbaa kan kanneen akka isaa qala. Sagaleen kiyya abini fikra baaldaraasi garaagarummaan qabdu jifaannu qaraaxitii beektaa baaldaraasi taanadhu warri aabidee eeggattanullee jedhaneen. Maal jechuudha? Maqaa akkuma ilma ati dhalfatte yoo sadi qabaatte afur shani qabaatte maqaatti baatte maqaa qaban mana abbaan dhalcheefaa takkatti. Mana tokkochatti hin galu kaayoo jalaa qabu. Ammoo hore maaliif filmaata kana keessa minimanii yookaan beekta gadi aantummaa kiraateeraa hin guutamuudhaaf filmaati kun jedhamee warra ibsa baasee jechuudha. Maaliif keessaa baay'uu dhabarre adda dhuguma wanni kun hulaaga filmaataa hin guunne wanni keessaa baay'uu dhabaniif maarree. Waan kaayoo isaanii waa impaayiritti isaa ijaarratasa utubaa jala faallaa hunda balleessaatu tureera biltiginnaan. Amma addee isaan walitti dhaba eessare. Kaayoo eenyuuti hatamaatu. Saba eenyuutti hatamaatu. Saayikooloojii eenyuutti hatamaatu. Saayikooloojii Oromootti, saayikooloojii Sidaamaa, saayikooloojii Sumaalee, Affaarii kana hunda hataa turan. Amma eessa wadhabitti dhufere. Hattuun gaafa waa hattu waliin dhadduuba. Addee qoogamaatti wadhatti jennee kanaan dura jala sararee dubbanne. Kanaaf jarritu hore barcumaa akkaataa barcumaa san beekta waan miniliki lubbuu miniliki nabiyyi jetteetti amaltee nabiyyoo taate nama kun nama lubbuu kaasu nama waan beela kaasu irraa eegatan kanarri. Godhuun danda'u isaaniif jedhee waan hin taane. Amma jennaa hore sababa barbaadarree isaan kana godhuun dandeenye barcumaarraa mukaa'ii barcumaa barbaadaa jedhanii barcuma isaa katabaa jaalata abii wanni hin jiraatuuf waan biraati miti waa hunda gatii kaffalee waa hunda sii godhee ati barcuma isaa ittiin dhufiniin isa gatii isa barcuma isarra jirti. Kanaaf hore amma maaliif filmaata keessaa bahuu dhabanii abbootii shanan kun adda ibsa baasan adda hulaagaan guutu hulaagaan gad zero gara beektaa negatiivaatti gabbu adda jedhame maal godhanii keessa taa'anii keessaa bahuu dhabanii
وجدت أدك يوكي سباتي أتوان دو أراني إجاد وبعد إدك سباتي ورد وباك سباير ورد حق أبوك سباير وبان كسباتي أردت ورد تافدو أردت كيسا يوبا يعني أما هو وبا مرارات دلارا وبا داودي إبسات دلارا وبا جوان محمد دلارا ورد حقا ورد كوما إساني حقا نلت حقا بي إبارتي سقنت صبر إجارنت wanni feeto doonarratti addeen uffaadhaa bachuun isaaniif du'a. Wanni jenna wanni keessaa bahuu dhabanii odoon namaa gadi taatu wanni kun kulaaga ta'u filmaatti deessisu gadi adootaa dhabanii yoo keessaa bayane kaambii Profeesar Maraaraatti galaara. Kaambii Jawaar Mahaammadiitti galaara adda keessaa bayan. Amma dhugaasan baaqatan. Dhugaa isaan guddi akka beektaa warra hafuura amantii kun warri jedhu yoo maqaara waaqaatti yaantu seexanni hi'iyyee baa jedhan kaane hi'iyyayyuu achi dhugaa sasseenan hin gubatan. Ayyee. Keessaa baaqatan amma addee isaan keessaa dhalatan soba. Uumaa isaanii impaayiritiisu ka isaan kunuunsitee guddisaatu dhugaa keessatti muti. Gara dhugaatti yoo dhaqan impaayiriin baddichaa deemti. Empire kana wanna kunuunsanuma waa isii irraa ijaarante sobasan cubbuusan irraa adoo cubbuu dhaggalu odoo keessa hojjechaa tolu amma dhufu aggaluu hin danda'anu. Kanaaf waan kanarraa baqatanii wanni achi kaampiisan adoo dhugaan jirtu odoo filmaat kun hulaa ganguunda irraa baqatanuufi dhugaasanti hafuura nama gubuutedha. إسحاق الجراتس كما ربنا تندرا عشان في يوم نبرة تغرنا قافة جندي. أيه الفاتة ويمان قولبنا ساعتين بعدين الرادمة ما دكتور دقيقة لما كيستي وانا هذا جرا وجدت في الرتي أورمون إرجع فيلانو على تاي مال تاو كابا مال غرامي مال فيلاتو كاب كران أورمو مال فكات وان كان رت دقيقة لما كيست نائب سي دكتور فاد ويامي وان سيافل في دبلات غلطوا ماشي ولنا في براني جبتو ونقروا ترى ديكنا أمتكين نبشي سوبر بانماني موتما أبتنيرو أكبر بعد حجتا جرو كنانرو انفلتمني بارتين تنسيرا نابتي أكا بارتيتي biasan kesa sera ijaran tenjirtu hunnan jarate umat Ethiopia buga anfilura yu abatu male filater kayani Kijibaan himame EPDRF dirqaman dige inni bakka bu'a EPDRF tani voti ora saniti achik ta'e male umat Ethiopia isan filanne namichakan kumbe kamu kapa. Amma garu satti deemaa jira constitution Ethiopia diigisaaf deemaa jira. Doctor filannoon xumurameera jedhanii beekta amma gargara ibsaa jiran. Nagaleera inni isatti lakki filannoon dhumateera waan filannoo amma beekta filannoo kan maanti deenna filannoo kanaan duuba filannoo kana amma moone jedhanii dikileerii gochuun isaanii naafu namni filannoon isaan jedhanuun naannoo shaggaruma Finfinnee keessaa kanaaf Finfinnee fi karaa kililii Amaaraa saniif minaalbaata namni filatamuu danda'a akkoo malee lafa biraatti garuu karaa nagayaatiin namni filatamee dhufu hin jiru namni tokko lama fa'aa yoo karaa dhugaatiin filatama ta'e hin beeku waan keessa garuu filannoon dhugaata silaa bakka bu'ooti 500 reprezentaatiivii mana maree achi sanitti galtu waan filatamtu hin fakkaattu yooma warra Finfinnee keessa jiru kana filatame warri Finfinnee keessa jiru kunis harki caalu baaldiiraasii san filata ta'a biltsiginnaan akka ta'eerra
irraattee anatti filatama jedhuu dandeetti. Garuu mirgaanis bitaanis wanni hafne bilisiginnaa ammaadha jechuun hin haftu kana lafa kaa'aa hin filatamne jetti. Baaldiraasiin faa maannoo iizemaan kufan waliin filatame jechuu isaanii nafanu. Warri kun yoo wal taraartee warra impaarii Itoophiyaa barbaadu Itoophiyaa guddoo sirni nugusaa jala bultuta afaan tokkochaa aadaa takkatti uummata tokkochaa baandiraa takkatti leellistu santi deebisu Itoophiyaa guddoo santi deebinna jedhaniiru. Killinii keessattuu amma iizemaan yoo akka killiin diigamtu barbaadan nu filadhaa jedhaa turte. Namni isaan filatu waan jiru fakkaatu warra nafxanyoota isaan leellisan nurraa kan hafe. Garuu amma hiibratiin tuni nu filanne jettee amma bilisiginnaanis yaada Itoophiyaa guddoo kijibaa kana jaaruu fi sharikaa waa isaan barbaachisuu fi sharikaan guddaan Isaayyaas Afwerqiitiin diktaatorshipii babal'isuu fi sharikaa inni lammaffaan warruma achi jala yaatu duddaa nyaattee isaan jala yaatu ana akka iizemaa akka kunoo maali warra paartii fiin jedhu ka guyyaa waan biraa haasa'u galgala waan afaan tokkoon maan jaaran nama jedhee haasa'u warra isaan walitti qabattee jirti. Garuu nuti amma akka saba Oromootti haa dubbannu dhumarratti fixuu barbaadu yaadaan fixuu barbaadu akka saba Oromoo maan godhuu qabna yaada jedhu itti dabaluu barbaadu. Amma filannoo kana filatamni gaafa bilisiginnaan gaafa siin baatee koloneellichi ammas filatamee kun filatamee amma pirezidaant xaqilaa ministeerii ayyaanii isaan dikileerii godhaniin duuba maan hojjeta yaada jedhu haa dubbannu. Tokkoffaa amma rakkoon Itoophiyaa Tigraay caalaa Oromiyaa. Oromiyaa diiguu fi warra amma paartii ta'ee dorgomu kun hundumtuu wanni isaan barbaadan Oromiyaa diiguudha. Oromiyaa wanni diiganuuf maan humni Oromoo kun bittinnaa'uu qaba. Bulchiinsi addee tokko walitti daraarame kun bittinnaa'uu qaba. Yoo bittinneessine humni kun walitti qabatee afaan tokko dubbatee tokkoffaa afaan tokkochaa hojjechuun kun hin hafa. Yaadaan walitti qabeenyi isaanii kun hin hafa. Afaan isaaniitiin hojjechuun kun hin hafa. Afaan tokkocha deemina afaan Amaariffaa ta'a. Afaan hojii afaan Amaariffaa ta'a. Manni barumsaa afaan Amaariffaa ta'a. Kanaaf Itoophiyaa guddoo isaa hawwaansan jaaruuf karaa nuu ciraa yoo akka Minilik akka Haile Sillaasee guddittii sallee godhuu dadhannee aga kaa'e tokko karaa santiin deemna yaada jedhu. Kanaaf gaafa filatameen kaa'e ganaa wanni inni hojjetu konstituushinii san diiguu qaba. Adoo konstituushinii hin diigin kililoota diiguu hin danda'u. Achiin booda kililoota diiga jedha. Kililooti tun Tigraay already diigamteerti. Waraana bittinneessitee waraana Shaabiyaatii fi waraana isaatti keessa nama ajjeesee achi namatti taphataa. Oromiyaa keessa lola deemaa jira. Keessa nama ajjeesaa jiranii, keessa nama taphataa jiranii. Officially garuu diignee jirra. Bulchiinsi Oromiyaa jedha achi hin jiru. Amma Itoophiyaan Dabuubaawii Itoophiyaa ollaa kana dabalattee Misraaqaawii Itoophiyaa ollaa dabalattee walakkaa kana dabalattee jedhuu isaanii naafuu gaafa isaanii utuu sun humna qabdamduma marra buusaa jechuu barbaada. Uummati keenya kanarraa if yaaluu qabnaa akka irraa fi hambisnu afaan tokkochaan humna takkattiin OBBO xaragu if keessaa xaraguu yaala. OBBO qoshaashaa naqarsaan Oromiyaa keessa jiru ka nama nurraa ajjeesisiisu ka uummata keenya har'allee ajjeesisiisaa jiru ka kaleetti beellee foliin ajjeesaa ture amma nafxanyaa waliin ajjeesaa jiru OBBO xaraguu yaala. Yoo OBBO xaragne rakkoon fooyyessaa deemnaa jedha galatu. Ulfaadhu Dr. Baay'ina gabaasa Oromooni waa'ee Oromiyaa bilisoomsuu qofa dubbachuu qaba malee waa'ee filannoo jaraa keessaa seenuun qabnu. Filannoo warra Itoophiyaanizimiif filata. Nuti warra Oromoo ta'ee waa'ee Oromiyaa irratti ciccinee haa dubbannu jedhani. Kanaaf deebiin keessa maal yaadisha waan inni kaasarra boo jedhi daqiiqaa muraasa keessatti naafitti amma ol saatiin nurraa deemaa jira. Ulfaadhu wayya.
filmaata kana keessa Oromoo gabaa keessa akka dhiibamee ba'ee biyya san keessa iyyuu akka wanqanne waan jalqabatu akka tattaafadhe waan dhaabota shananii sanirraa hundaa'ee namooti biyya san keessatti raayitii qaban lammiilee ka ta'an warroota waan fakkaatanitti jiraachaa ture. Kanaaf ati biyya keeti ardaa keeti keetii mootedhanii sirraa fudhatanu wanni ati teettee eegattee akka qilleensi namoota sibiilaan kana filmaataa deeman kana hin tunne wanni gula deemtuuf hin jiru. Isaanuu gara tokko si luucceessaniira. Empaayarittiin tun humnaa ijaaramte yoo humnaa ijaaramte humnaa eegatamti humna horadhaa jedhanii durnu burjaajessaa turanii isaanuu amma hojii isaaniitu Oromoo fi saboota Oromoo fakkaatanu gara tokko luuccessiteetti. Nu uumatii bari empaayarittii saniifuu seenaan jalqabaa Tigraay waan karaa amantiitiin ta'ee karaa seenaatiin ta'ee wanni hundi labsan irraa raawwatanti biyya yookaan naannoo jedhamtu saniifuu beekamtii kennatti hin jira. Akkuma amma jalqaba tuqicha tattaafatte karoora waggaa 100 keessatti waan maqaa Tigree dhawataa lafarraa dhabamsiinaa jedhanii dubbataa turan jettee. Karoora waa haga kana gayaatti jira. Ati waan kana yoo agartee jette wanni gara filmaataa Oromoo dhattuuf hin jiru. Wanni Oromoo gara filmaataatu harkisaatu hin jiru. Ati addee hin jirretti wanni ati gootu hin jiru. Waan keeti kasirraa fudhata sani addee humnatti taate ufi humneessite waan keessa fudhatte yoo barbaachisaa ta'e akkaataa nama biraatti waan keeti eega akka galfatteen duuba ollaa walii akkam bulaa akkamiin oolaani yoo manni keeti qe'een nagaa qabaatte bari yoo qe'een teeti taate bari qe'ee teeti nama biraa bulchaa nama biraa cassee irra jiraata ati abbaa qe'ee ta'uu hin dandeettu. Filmaatiin wanni beektaa wanni jennuuf nuutuu bakka san hin jiru. Kabraa rakkis nama maraaraa caalee jira karaa nagaatiin qabsee biyya san keessatti nama akka lubbuu hin jiru. Nama jawwaar caalee jira. Jawwaar keessa jiru. Jiraachuu carraa addunyaa kanarra jiraachuu dhoowwanii hin duune hin jiru wanni jidduu tana jira hore hidhanii ennaa addee takka keessa si keeyan jechuudha. Nama hafuura. Kanaafuu wanni ati nagaa jedhamee biyya san keessa karaa nagaatiin impaayiritii san keessa waan argadha jedhu hojjataa hafta jedhiin nama sanii. Hojjataa hafa malee karaa nagaatiin mirga lafa sanirraa argadhaani oobjuu taatee hattee abbaa hojjatu. Wanni biyya sanirraa argattuun humna ifi humneessite ifi jabeessite qabeenya keeti abbaa taate biyya teessan tiffatte. Achiin duuba ollaa walii akkan jiraadha jettee qeete to'atteeti kaatee ollaa waliin dubbattu malee waan harkaan qabne ollaa waliin wal dubbachuu hin dandeettu. Qola duwwaati jechuudha. Hin jirtu jechuudha. Jedhee fixachuu barbaada shannaa. Baay'ee ulfaadhu wayyamii dhuguma waan ka'uu malee kaastee namni humna hin qabne maan fida silaa humna hin qabu tabeetiifuu dhugaadha. Dooktar wayya jechuu barbaadde daqiiqaa tokko sii kennaa. Wamaan waan akkatti callaa jedhuu barbaadu maali amma fakkeenyaaf Tigraayin balleessinaa maali jedhanii odeessanii. Tigree waggaa 100 lafarra balleessinaa gadhu Tigree balleessuu hin danda'an waan takkaa isaanii hubannee jira. Fakkeenyaaf amma mootummaan gamtoonni dhiisaa jedhanii addunyaa